kabajamoo looreeta nagaa addunyaa goota keenya muummee ministeera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, kabajamoo obbo Taaggasa Caafoo afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa, kabajamoo obbo Aganyoo Tashaagar afyaa'ii mana maree federeeshinii, kabajamoo obbo Tamasgan Xurunee ittaanaa muummee ministeera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa, hundaa ol immoo kabajamtoota ummata Wallaggaa baga Waaqayyo nu gargaaree haala kanaan asitti wal arginee isiniin jechuun barbaada. Hundaa ol guyyaa har'aa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed Wallagga biyya Kumsaa Morodaa, biyya Oliiqaa Dingil, biyya Jootee Tulluu, biyya Abishee Garbaa, biyya Hayyootaa, biyya abbootii amantaa, biyya goototaa kanatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Uummanni keenya bu'aa bayii hedduu keessatti rakkoolee jiran dandamatee mootummaa isaa cinaa dhaabbatee jijjiirama olaanaa fidee jira. Har'as immoo isin haala kanaan magaalaa Naqamteetti diinnis firris haala arguun uummanni keenya haala kanaan isin simmachuuf bahee jira. Baga nagaan nu dhuftanii, baga haala kanaan asitti nuuf argamtanii irra deebi'ee isiniin jechuun barbaada. Waggoottan darban biyya keenya Itoophiyaa biyya rakkoo guddaa keessa turte, kufaatii hammana hin jedhamne keessa turte. Gaggeessummaa muummee ministeera keenyatiin, gaggeessummaa paartii keenya paartii badhaadhinaatiin biyya waa hundi humnaan itti hiikamu keessatti beekumsaan nagaadhaan hoogganuudhaan addunyaa irratti biyya waraanaan beekamtu oduu hin taane biyya nagaadhaan beekamtu gochuudhaan looreeta nagaa addunyaa nuuf taatanii jirtu. Biyya hiyyummaan hammana hin jedhamne keessatti beekamu, biyya kadhaa qamadiidhaan beekamtu, qamadii oomishtee addunyaa irratti beekamtii olaanaa akka argattu nuuf taasistanii jirtu. Maqaa ishii hiyyummaa kadhannaa qamadiirraa qamadii oomishuutti ceesistanii jirtu. Biyya gogiinsa olaanaadhaan miidhaa guddaarra turte, ashaaraa magariisaa dhaabuudhaan biyya uumama faana jiraattu ta'uu ishii addunyaadhaaf agarsiistanii addunyaa fuulduratti kabaja uummata keenyatti hortaniittu. Harka mirgaatiin misooma, harka bitaatiin nageenya kabachiisaa maqaa biyya keenyaa jijjiiruudhaan uummanni Oromoo uummata biyya diigoduu hin taane biyya ijaaru, uummata biyya kufte kaasee sadarkaa olaanaatti ceesee badhaadhina fidu akka ta'e qabatamaadhaan nu hooggantanii nutti agarsiistanii jirtu. Muummee keenya isinitti boonnaa, isin kabajnaa, isin jaalanna jechuun barbaada. Mul'ata olaanaa qabamee jiru, inisheetivoota gurguddoo bocamanii jiran, uummanni keenya rakkoo bitaaf mirgaa jiruun otuu hin dhaabbatin kallattiiwwanii fi karoorowwan misoomaa paartii keenyaan bahee, mootummaa keenyaan bahee uummanni naannoo keenyaa kallattii maraan hojiitti hiikaa jira. Biyyi kunis jijjiirama olaanaa keessa akka galtu taasisuudhaaf hooggansa muummee keenyaa jalatti ijaaramee kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa qormaatilee jiran hunda dandamachuudhaan ce'umsa olaanaa keessa galaa jira. Uummata keenya utuu waan adda addaatiin hin qabamin halkanii guyyaa raajii hojjettaa jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Uummanni keenya, sabni keenya kallattii maraan biyya kana ceessee badhaadhina hunda galeessa milkeessee Itoophiyaa waggoottan gabaabaa keessatti addunyaa faana biyya dorgomtu, biyya waa hundaan ce'umsa olaanaa fidduu akka taatuuf cimina addaatiin utuu waan xixiqqoo hojjetameen of hin dagatin kaayyoo fi galma olaanaa qabanneef hundi keenya iyyuu harka ol qabannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Rakkoo kallattii adda addaatiin
qe'ee keenya diiguudhaan saba keenya wal nyaachisuudhaan saba keenya dadhabsiisanii warra deebi'anii nurratti fe'amuu barbaadan hunda ummanni keenya fuuldura dhaabbatee qabsaa'aa aarsaa kaffalaa tokkummaa keessoo keenyaa fiduudhaaf rakkoo keessoo keenyaa hiikkachuudhaaf kallattii maraan aarsaa amma hin jedhamne ummata kaffalaa jirudha. Hundaa ol lixni Oromiyaa akka kallattii adda addaatiin maqaan adda addaatti baafamuudhaaf yaalamu duntaan kan beelee kan itti dhiyeessu kan rakkate kan itti hirkatu kan dadhabe dhufee kan itti bayyanatu biyya gubbaan isaas warqee jalli isaas warqee ta'edha. Ummanni isaas warqee ta'edha. Ummata gootni kun ummanni gootni kun carraawwan misoomaa gurguddaa qabu. Mootummaa isaa cinaa hiriiree keessattuu waggoottan darban xiyyeeffannoo addaa muummeen keenya taasisaniin pirojektoota gurguddoo asitti kennaman harka tokkoon wal qabannee yoo hojiitti hiikne nagaa keenya mirkaneessaa yoo deemne Wallaggi iddoo Itoophiyaanonni hunduu itti aara galfatan biyyaaf itti kadhatamu addunyaadhaaf itti kadhatamu biyya namniif waaqni iddootti itti araaramu biyya dhiigni itti dhangala'u duun taane biyya boqonnaa biyya araaraa biyya jaalalaati. Kanaaf ummanni ibidda guddaadhaan utuun qoramin ce'umsa olaanaa keessa galaa jiru kana qabannee lixa Oromiyaa irratti akka mootummaa naannoo keenyattis xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan jijjiirama guddaa akka finnu asumaan muummee keenya fuulduratti isinii mirkaneessuun barbaada. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma. Ulfinaa fi kabaja olaanaadhaan ummata isaan jaalatu fuulduratti as ba'uudhaan ergaa akka isiniif dabarsan jaalala olaanaadhaan muummee ministeera keenya kabajaan affeera. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamoo obbo Taaggasa Caafoo, kabajamoo obbo Agenyaw Tashaagar, kabajamoo obbo Tamasgan Xuruneh, kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa, guyyaa har'aa ummata jaallan biyyatti guddan biyya eenyummaa keenya itti barre kana keessatti miira obbolummaan hafuura jaalalaan bifa baay'ee nama gammachiisuun wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu onnee irraa madde gammachuu natti dhaga'amu guddaa isiniif ibsuu barbaada. Biyya ofii, saba ofii, ummata beekan, aadaa beekan, fuula beekan arguun onnee namatti tora. Dhufaatiin keenya isin yaaduu irraa onneef humna jaala keessan keessaa argannuuf isin agarree deebinee mul'ata qabanne kana biyya kana tokkummaa ishee eeguu nagaa ishee badhaadhina ishee beekamtii ishee deebisuuf tattaaffii godhamuuf Naqamteef Wallaggaa daawwachuun hafuura keessan kana jaalala keessan kana argachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef dhimma ofiitiif dhufnee akka aadaa keessanii nu kabajjanii nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa ummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isiniif ibsuu barbaada. Namni gammachuu keessa jiru miiraan guutama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu
yaa ta'u malee gabaabseen dubbii ijoo waan sadi irratti xiyyeeffate ergaa koo itti yaadee itti kadhadhee ummata kootti himuu barbaaduun ganama kana isinii qooduu barbaada. Tokkoffaan waa'ee nageenyaati. Waa'ee nageenyaa ummata Wallaggaatti akkamitti himuu dandeessaa? Biyyi kun biyya luba guddina tumsaa, luba gidaadaa, Asteer, namoonni baay'ee hafuura nagaaf jaalalaa biyya itti lallaban, biyya itti labsan, nagaa, jaalala, tokkummaa dhagaa haa guddanne deebitee nutti himuuf maadha maataa namoonni jettan woo jiraattan isinitti himuuf miti, isin yaadachiisuuf. Isin hin beektu. Isin hin beektu. Isinitti himuun barbaachisaa miti. Isinin nan yaadachiisa. Keessummoota naa wajjin jiran itti immoo nan ibsa. Ummanni keenya jaarraa tokko oliif eenyummaan isaas darbamee afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhamee abbaan biyyummaa isaa, abbaan lafummaa isaas darbamee biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkatee biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun, aarsaa kaffaluun, sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Eenyummaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, biyya isaa dhabee nagaan jiraachuu danda'a. Har'a garuu ummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaasaa ofiin of bulchuusaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofnu. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruun qabani, hattummaa mabalachuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu. Gaaffii jedhu immoo har'as qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra. Dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan uummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kana tikfachuu, eeggachuu,
tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu ummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuulduraa adeemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Ummata Oromoo guutuuf as Naqamteerraa labsiin har'a onneerraa labsuu barbaadu dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun, ijoolleen Oromoo teessee ilaa filaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa diinaan gowwomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaa filaamee mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaagaraa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamteerraa isinii ibsuun barbaada. Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoon isaa nagaa ta'e, namni ollaan isaa nagaa ta'e, namni biyyi isaa nagaa ta'e akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee gammadee waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa cuumboo qofaan nyaatanii cuumboon maatiin wal waammatee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaan nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan inni dhugaa, nagaan inni hin dhaabbanne, nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Ergaan koo inni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee, nu ajjeeftee, abbaa biyyummaa keenya gante yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame.
Boodana'oo ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban Baarotumsaan Haayilee Fidaan Sannaa Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaafilaameen mari'atanii mul'ata isaanii tolfatanii ummata isaanii qabatanii hundaa ol immoo waaqa isaanii ganuu osoo hin taane sodaatanii osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis misoomsuufis of tiksuufis yaada garaa garaa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaati maatii keenya keessatti yaanni garaa garaa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mo'otaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif hoo'ettan jaarraa tokko ol yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu citaa. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu gaabbiif miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Waa'ee tokkummaa isa kaleessaan kaase malee har'a immoo ilaallu. Oromoon bosona keessatti walii abboomamee walii ajajamee tokko ta'uu hin dandeenye gandatti qoodama. Wal ajjeesa. Mootummaa wajjin duwwaa miti kan wal ajjeesaa jiru. Waliinsaa bosona ba'ee kan jiru hundi lagaan gandaan wal qoodee walii abboomamuu dadhabee wal nyaata. Aangoorra baanes tokkummaa rakkanne bosona keessattis tokkummaa rakkanne ummata bal'aa kana salphisuurraa woonu gale tokkummaadhaan qabsaa'u woonu gale baate immoo dachii bal'aa waan qabnuuf qotaa nyaachuun wayyaa Oromoo salphisuurraa. Salphinatti adeemurraa dhaabbatanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni yaadus guutuu yaaduu hin danda'u. Kan hunda beeku, kan hunda danda'u, yaada qulqulluu kan namaa kennu. Inni kaleessa beektan sun Waaqayyoon hafuura nagaaf jaalalaa, hafuura tokkummaa akka nu deebisu, akka isinii kennu hawwiif kadhannaa koo ta'a. Ergaan kooni sadaffaa dinagdeedha. Yaa sabaa gaafa jijjiiramni kun dhufu biyyi kun miindaa hojjetatoo isheetiif kaffaluu hin dandeessu. Liqaan biyya alaa humna isheetii ol ture. Dinagdeen biyya kana akka Afrikaa bahaatti lammaffaa ture. Akka Afrikaattis akka dhagaa baatan san dinagdeen keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Har'oo waraanni jira. Tokkummaan gahaa ta'e hin jiru. Rakkoon garaa garaa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii woo xiqqaate Afrikaa bahaa keessatti tokkoffaa ta'e ikonomii dachaa tokko ol guddate ikonomii qonna jijjiiraa jiru ikonomii magaala jijjiiraa jiru
ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaarraa kaasee barsiifachaa jiru ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Maaliif hoo jettan nuni waaqa keenya amannee ummata keenya qabannee hattummaarraa fagaannee laphee qulqulluun ummata keenya tajaajilu biyya keenya jijjiiruu waan barbaannuuf namni waaqa qabatee seenaa keessatti mo'amee hin beeku waan ta'eef mul'anni keenya yaanni keenya rakkoo garaagaraa mudachuu ni danda'a alatti galmaan ga'uunsaa mamii tokko shakkii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ummata laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya kabajamtu biyya sodaatamtu ni taati. Kun akka hin taaneef xiqqaaf guddaan bitamee yaalii garaagaraa gochuu hin danda'a. Waaqa keenya qabannee hin moonaa, hin ceenaa, mul'ata keenya hin dhugoomsinaa, nus isinis hin laaltu. Har'a Naqamteerraa labsiin ani labsuu barbaadu yaadnaan uummata kootiif qooduu barbaadu ummanni Itoophiyaa guutuu kan hubachuu qabu. Tokkummaan Oromoo hin eegamu yoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu yoo ta'e Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomu yoo ta'e Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa of jijjiiretu biyya jijjiira. Labsiin koonni har'a nagaa dhumaatii hin qabne, nagaa ummataaf waaqaan waliigaltee qabu, nagaan misooma keenyaaf tokkummaa keenya dagaagsuu danda'u har'a Wallaggaarraa Itoophiyaa guutuuf akka ta'u hawwii koo yaada koo Naqamteerraa ummata Itoophiyaa guutuuf ibsuun barbaada. Ummanni Wallaggaa gama misoomaatiin facaatii gahaa gochuu waan hin dandeenyeef Wallaggi sababa nageenya dhabuutiin misooma gahaa hin argatin tureera. Yaa ummata Wallaggaaf mul'ata qabna. Wallaggaaf yaada qabna. Wallagga jijjiiruu ni barbaanna. Yaanni keenya kun kaayyoo diinaatiin karaatti akka nafneef ummanni keenya nu waliin ta'ee carraa nuuf kennu Wallaggi jijjiiramee akka Oromiyaa jijjiirutti mul'anni kun akka dhugomutti halkanii guyyaa hojjechuuf isinitti hiqnee gorsa keessan dhaga'uuf nagaa keenya saffisiisuuf gama keenyaan qophii guddaa waan qabnuuf ummanni keenya nu waliin dhaabbatee carraa nuu kennee Wallaggaa maqaa ishee balleessuuf tattaaffii guddaan godhamaa jiru kana maqaa haaraatiin misoomaan nageenyaan jaalalaan hammachuun gurshuun cumboo nyaachisuun akka kaleessaa kan beekamtu akka taatuuf mul'ata qabnaa. Gaaffiin ummata keenyaaf qabnu waliin haa dhaabbannu, ijoollee keenya haa gorfannu, qalbii keenya haa jijjiirrannu, waaqa keenya haa sodaannu, seennaaf tasgabbiidhaan dubbii haa ilaallu. Miirri nu balleessaa, wal qooduu nu balleessaa,
walubachuu dhabuun boriftaan gaappii keessa nu geessa. Gaappii keessa galuu keenya duratti waa gochuu keenya duratti yaadni keenya sun qulqulluu ta'ee kan uummata fayyadu ta'uusaa baruuf waaqa keenya amantaa keenyaan osoo gaafanne innuu laphee keenyatti nu ibsuu danda'a. Kanaaf nagaa tokkummaa misooma gaafa jennu misooma Finfinneerraa dubbatamu, misooma Jimmaarraa dubbatamu, misooma Bahar Daarraa dubbatamu, misooma Jijjigaarraa dubbatamu, misooma Walqixxee Arbaa Minch Hawaasaarraa dubbatamu duwwaa osoo hin taane misooma Naqamteerraa dubbatamu namoonni dhufanii daawwachuu danda'an dhugoomsuu akka dandeenyuuf ummanni keenya har'as akka kaleessaa nu waliin dhaabbachuu akka danda'u nu gargaaruu akka danda'u ijoollee isaa gorfatee deebisuu akka danda'u gaaffii koo jaalala guddaa waliin isinii ibsuu barbaada. Guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahamee jira. Biyyattiin deebi'ee sabattiin deebi'ee miiraaf hafuuran beeku. Miiraaf hafuuran kaleessa ganama beeku. Arguu waan hin danda'eef naa jiraadhaa, naa ulfaadhaa, bahaa galaa, nagaan keessan haa eegamu, diinni keessan haa badu, jaalalli keessan haa deebi'u, eenyummaan keessan barsiisuun keessan, kennuun keessan, qooduun keessan sun isinirraa hin fudhatamin. Nuu jiraadhaa. Baay'isnee isin jaallannaa, deddeebinee isin laaluu barbaanna. Kanaa ol Naqamtee keessa miilaan deemuudhaan misooma laaluu barbaanna. Amma guyyaan sun dhufutti waliin taanee nagaaf tokkummaaf jaalalaaf misoomaaf akka hojjennu amantaa guddaan qaba. Waaqayyo isin amantan sun isin haa eegu, isin haa tiksu, isin haa misoomsu, diinarraa isin haa eegu, tokkummaa keessan haa baay'isu. Nuu jiraadhaa, ulfaadhaa, baay'ee isin jaallannaa. Kabaja guddaa waliin. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed